subscribe. Kam jirtanii kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota YouTube kiyyaay hedduun isin jaalladha. Har'a wanti nuti wajjiniin ilaallu akkamittiin teelegiraamii osoo fayyadamaa jirruuti namni akka nuti onlaayinii irra jiru hin beekne gochuu dandeenya kan jedhudha jechuudha. Jalqaba irratti aappii teelegiraamii sana hin tuqnaa, achii booda siitingii kan jedhu kana hin tuqnaa. Siitingii kan jedhu kanatti erga tuqnee booda filannoolee garaagaraa nuuf fida. Achi keessaa garuu wanti nuti ilaallu privacy and secret kan jedhu kana hin tuqnaa jechuudha. Erga privacy and secret kan jedhu kana irratti kilik gooneeti wanti inni nuuf fiduu danda'u maalidha? Wantoota filannoolee garaagaraati. Ammas achi keessaa wanti nuti filannu last seen in the online kan jedhu kana hin fillaa jechuudha. Achi booda namni tokko akka nu agarre, namni silkii kiyya qabu qofti akka nan argu, kan biraan immoo namni hunduu akkana argu kan jedhu filannoo keenyarra hin kaawwannaa. Nobody kan jedhu irra keenye keessaa baanaa jechuudha. Kanaaf filannee kan barbaanne sanarra kaawwachuu dandeenya jechuudha. Namoota biroollee fayyaduu waan danda'uuf yoo ofii keellee itti fayyadamaa jirta ta'e laayik godhi, bira darbii namoota hin fayyadamne bira haa ga'u jechuudha.